السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جيرتان كبجمتوتا فجالتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هاني نغاكوت نغايني كي هنجال الله هنك بجارا بك جيرتان مرس نغاو دعوتان كي فيديو راكنا كيستي واني نسم برسيسو ايمون وان هارو اجايبا وان بايه توكو نمتلو في دجرا وان هارو ايمون في دسنين نسم برسيس egaa daawwatan kiyya aanboodee jechuudha hiccitii barbaadan iimoodhaan waliif erguu dandeessanii akkasuma miseejii gargaraadhaa suuraalee gargaraadhaa waan barbaadan jechuudha waan hiccitiidhaan waliif erguu barbaadan tokko jechuudha aanbooda iimoodhaan hiccitiidhaan waan barbaadan jechuudha hiccitii fedhee haa ta'u suuraa fedheeyyuu haa ta'u barreeffama fedheeyyuu haa ta'u jechuudha hiccitiidhaan waliif erguu dandeessan jechuudha isin galee hiccitiin kun jechuudha gama lachiifuu bareeda jechuudha isa erguufis bareeda isa immoo achi miseejii qeebaluuf illee baay'ee tokko bareeda jechuudha waan baay'ee tokko ajaa'ibaa fide asirratti wanni isin immoo barbaadu jechuudha iimoon kun iimoo pilaastorii keessaa bu'umu jechuudha iimoon kun faayidaa hedduudha qaba jechuudha iimoon kun bareedinni isaadha jechuudha beeksisa garagaraa tokkollee ofirraa hin qabu iimoo qulqulluu iimoo baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha malee iimoo isin amma pilaastorii keessaa buufattanii faayidamaa jirtan akka hin seene jechuudha iimoon kun iimoo haarawaa akkasuma beeksisa gargarallee hin qabu akkasuma pilaastorii keessaa miti jechuudha is pilaastorii keessaati miti jechuudha iimoon kun iimoo kana faayidamuu barbaannaan haala itti gad buufattanii itti faayidamtan haala saadaa hundumaa isinitti agarsiisa egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa laayikii fi sheerii gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii nu bira dhaabbachuu qabdanii akka inni waan gaggaarii waan bareedaa isin fayyadan yeroo hunda barbaannee isiniif nu isiniif maxxansinu isinis laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabbachuu qabdanii nu jajjabeessuu qabdanii hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadhaa achi booda ool jettuun irra kaayyaadhaadha viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa akkuma asirratti isinii hime iimoon kun iimoo isa pilaastorii keessaa gabbuufattanii itti fayyadamaa turtanii miti jechuudha iimoon kun iimoo haarawaa jechuudha akkuma isinuu beektan jechuudha iimoonni pilaastorii keessaa gabbuufattanii itti fayyadamaa jirtan kun jechuudha yeroo namatti bilbiltaniis beeksisa garagaraadhaati isinitti fidaa yeroo namarraa bilbila cufattaniis jechuudha beeksisa garagaraadhaa dirqama viidiyoo sekoondii 30 sekoondii 20 sekoondii 15 ilaalaa jedhee isin dirqisiisa jechuudha iimoonni kun garuu iimoo qulqulluu iimoo waan tokko beeksisa garagaraadhaa tokkollee ofirraa hin qabne jechuudha akkasuma gurubbii garagaraadhaa gurubbii fokkata afaan isaadhaa hin beekne san kan nama jeequsanillee kan ofirraa hin qabne jechuudha iimoo qulqulluudha kalas iimoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha iimoon kun maallaqaan kan bitamu jechuudha garuu nuhi bakka isin firii gadi buufatan kaffaltii tokko malee isiniif mijeessine jira jechuudha liinkii aappii kanaadhaa yookiin liinkii iimoo kanaadhaa bakka irraa gadi buufatan jechuudha diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a jechuudha akkasuma koomentii awwalaa jalallee isiniifan ka'a diskiripshin boksii jechuun warroota hin beekneef qastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yeroo tokkoof yoo kiliik gootan liinkii arma jalaanii argatan jechuudha akkasuma koomentii barreessuudhaaf yeroo irra galtan jechuudha liinkii haala kanaan arma jalaanii argatu jechuudha liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootanii hayyee daawwattoon kiyyaa achi booda haala kanaan googil irratti hin fide jechuudha asirratti michuujobis.com kajuun irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide asolitti jechuudha ayikoonii sarchiin jirtee irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda asirratti iimoo jettaniitii barreessitanii sarchi goosiftanii achi booda xiqqoo obsaan eeggattu egaa akkuma silatti argaa jirtan jechuudha suuraa arma jalatti argaa jirtan kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda iimichi gabbuufachuudhaaf asirra gad hin deemtu jechuudha suutumaan gad deemtu hin jarjartanii suutumaan gad deemtu gaduma deemtu jechuudha as jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'ee iimoo beeksisarraa bilisaa kana buufadhaa kajuu fuulduratti daawulood kajettu jirti ishirratti yeroo tokkoof kiliikni gootanii achi booda xiqqoo obsan eeggattu achi booda asirra gad deemtu jechuudha suutumaan gad deemtu jechuudha hin jarjartanii gaduma deemtu jechuudha Achalatti iimoo ajaa'ibaa beeksisa irraa bilisa kana buufadhaa kajuu fuulduratti daawulood jettu jirti irratti yeroo tokkoof kiliikni gootanii achi booda akkuma asirratti argaa jirtan daawuloodii isiniif ta'e jechuudha daawuloodii kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootaniitti buufatanii jechuudha na buufadha waan akka buufu daawuloodii gochuun irraa hin eegamu isin garuu daawuloodii godhatan jechuudha yeroo daawuloodii godhatanii bilbila irratti gadsini akkuma iimoo kaaniidha
Imo namni banachuu hin beekne hin jiru silaa lakkoofsa keessan itti guutatanii akkuma imo kaanidhaan ni banatan jechuudha. Yeroo banatan jechuudha akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Imoon kun beeksisa gargaraa waan tokkollee ofirraa hin qabu jechuudha. Akkuma asirratti isin beeksisa irraa bilisa kan ta'edha jechuudha. Qulqulluudha. Akkasuma gurubbii gargaraadhaa gurubbii uummanni gargaraadhaa uummanni afaan isaanii hin beekne suni nama jeequsanillee ofirraa hin qabu jechuudha. Waan tokkollee hin qabu. Amma wanti haaroon inni fide jechuudha. Wanti bareedaan wanti imo kanarraa baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Booda akkuma asirratti isin jedhe iccitii barbaadan nama barbaadaniif walii barreessuu dandeessanii suuraa barbaadan nama barbaadaniif waliif erguu dandeessan jechuudha. Sunis akkam jettanii ona gaafatan jechuudha. As jalatti fakkiin ida'uu yookiin fakkiin pilaasii jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan tarreessee isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan tarreessee isinii fide akkuma asirratti argaa jirtan waa meeqa fide waa 5 fide jechuudha. Asirratti maallaqa ittiin waliif erguu ni dandeessan jechuudha. Inni galee. Amma isa sana osoo hin taane iccitii haala itti waliif erguu dandeessan haalli iccitii keessan isiniif eegu jechuudha. As jalatti secret chat ka jettu irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda akkuma asirratti argaa jirtan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Egaa akkuma asirratti isin jedhe wanni kun iccitiidha jechuudha. Waan iccitii ta'e tokko jechuudha. Asiin waliif erguu dandeessan jechuudha. Asiin waliif barreessuu dandeessan jechuudha. Imo abbaa barbaadanii irra galtanii jechuudha. Wanni kun jechuudha. Isinumaa fi nama ergitaniif san jedhutti hafa jechuudha. Achi booda ofumaan bada jechuudha isin galee. Namni sunillee iskiriinshuutii kaafachuu hin danda'u. Suuraa yoo ergitan suuraa suni bilbila sarratti gadi hin bu'uu fi barreeffama yoo ergitaniif barreeffama san iskiriinshuutillee kaasuu hin danda'u. Gonkumaa yoo jechuudha. Iskiriinshuutii kaasuu gonkumaa yoo hin danda'u jechuudha. Sarratti argaa jirtan gonkumaa yoo hin danda'u jechuudha. Isin galee. Sikuriitii taa'adha jechuudha isin galee. Wanti isin asiin waliif ergitan wanti isin asiin waliif barreessitan wanti suuraa garagaraadhaa asirraan waliif ergitan jechuudha. Isinuma jedhutti hafa jechuudha. Akkasuma ofiin automaatikaalii as keessaa bada jechuudha. Yeroo namni suni miseejii keessan ilaale jechuudha. Ofiin automaatikaalii bada jechuudha. Osuma isin dileetiin godhin namni sunis dileetiin godhin jechuudha. Namni sun gadi buufachuus hin danda'u, ilaaluus hin danda'u. Yeroo tokko egaa ilaale jechuudha. Deebi'eetis ilaaluu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Isin galee. Hatta akkuma asirratti isin jedhe iskiriinshuutillee suuraa kaafachuu hin danda'u jechuudha. Waan isin ergitaniif san jechuudha. Barreeffama tahee suuraa tahee bilbila sarratti daawuloodii hin ta'u jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu fidee itti fayyadamaadhaan isiniin jaa. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii galee jettan abdii qabaa. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya isa hunda gatinaadha. Akkasumas viidiyoo kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaa jechuudha. Laayikii fi sheerii gochuun isin hin kanfachiisu jechuudha. Kanaafuu laayikii fi sheerii gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii barumsa birootti nagaan deebinutti waan hordoftaniif galatooma.